sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata waxabajjii 12 bara 2018 shama akkam jirtu kabajamoo fi jaalatamuu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa bahee fi wallee warraaqsas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kasii waliin turu ani ibsaa dhaabasaati. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduutti isin dabarsa. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadheera oduu waliin aan michuu lammiiti. Walitti bu'iinsa uummata keenya cinaaksanii fi liyyuu haayilii jidduutti taasifameen uummanni keenya injifannoo boonsaa galmeesse. Harargee bahaa aanaa cinaaksanitti uummanni Oromoo murannoo liyyuu poolisii irraa dhorkuun beekameera. Lola guyyaa dheengaddaa fi kaleessaa araddaa aanaa cinaaksan hedduu keessatti humna addaa poolisii Sumaalee irraa ittisuuf lola godhame irratti liyyuu poolisiin 23 ajjeefamaniiru. Ilmaan Oromoo irraa ammoo namni 3 wareegamuu danda'eera. Araddoota duraan liyyuu poolisii to'annoo jala galfatee turte hedduu irraa kaasanii uummanni Oromoo deebisee dhuunfatee jiraachuus gabaasaan arganne foomsee jira. Reeffi liyyuu haayilii kan gara magaalaa Jijjigaatti guuramaa turee fi mootummaan Sumaalee Abdiilee kan aarse waraana kallattii hedduun uummata keenya irratti banuuf akka jiranis keessa beektonni eeranii jiru. Oduu biraan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan gabaa Roobitti yeroo darbe qabsaa Jibril Ahmed ergamtoonni mootummaa ajjeesuun gataniiru. Gochaa diinummaa kanatti kan aare qeerroon mana kaabinootaa gocha akkanaa irratti hirmaatan gubuun barbadeesseera. Namoonni manni isaanii qeerroon daareffame keessaa Daani'el Teedii, Tashoomee fi Daagim Daawut yommuu jedhaman kaabinoonni kunneen yeroo ammaa kana dhokatanii akka jiranis beekameera. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Filloo magaalaa Muggiitti daandiin Dambidolloo Muggii keessa darbee daangaa Gambeellaa geessu daandii bara Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamiin hojjetamedha. Daandiin kun ganna dhoqqeen bona dhoqqeen uummata naannoo sanaa rakkisaa asiin ga'ee jira. Uummanni daandiin kun aspaaltii nuuf haa ta'u jechuun iyyataa tureera. Iyyannoon kunis namoota 3 bakka buufachuun gara Finfinneetti waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti ergatee ture. Namoonni argaman kunneenis obbo Raggaasaa Doonnoo, obbo Taarikoo Olbaa fi obbo Izaayaadiin yommuu ta'u dhimma karaa kanaaf yeroo 3 oliif Finfinnee deddeebi'aa turan. Deddeebiin namoota kana 3 hanga ammaa sadarkaa sossobbii qofa ta'e akka jiruu fi daandicha hojjechuuf baajata eenyu jechuun sossobbaan akka ofirraa geggeessaa turan beekameera. Aanaan Filloo galii guddaa sharafa alaa argamsiisuun beekamti. Aanaan Filloo buna sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi 3ffaa Innechee Yerer Garjeedaa jedhaman biyya alaatti geessiti. Sadarkaa biyya alaatti illee Anfilloo Koofii jedhamuun baay'ee beekamti. Haa ta'u malee bu'uuraaleen misoomaa magaalittii baay'ee kan nama qaanessanidha. Jiraattonni aanaa Anfilloos sagaleen keenya haa kabajamu, iyyanni keenyas yeroo dhiyyootti deebii argatu jechuun iyyataa jiran. Waxabajjii 11 bara 2018 weerara godina Gujii lixaa irratti humna liyyuu poolisii kibbaa fi raayyaa ittisaan banameen guyyaa jalqabarraa hamma guyyaa kaleessaatti Oromoonni 31 wareegamaniiru. Lolaa fi weerara qindaa'aa humna poolisii naannoo kibbaa uummata Geediyoo fi raayyaa ittisaatiin godina Gujii lixaa irratti banameen hanga ammaatti ilmaan Oromoo qulqulluu 31 qe'ee isaanii irratti akka ajjeefaman maddeen gabaasaniiru. Hanga gabaasni kun nu gaheetti godina Gujii lixaa aanaalee Bulee Horaa, Diimtuu Hamballaa Waamannaa, Qarcaa, Galaanaa fi Abbayyaa keessatti waraanni jabaa geggeeffamaa akka jiru maddeen gabaasaniiru.
Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa waxabajji 10 bara 2018 loltoonni wayyaanee raayyaa ittisaa fi poolisiin kibba Itoophiyaa godina Gujii Lixaa aanaa Galaanaa keessatti ilmaan Oromoo qe'ee nagayaa jechuun loon tiksaa turan irratti dhukaasa banuun lubbuun ilmaan Oromoo 5 akka galaafatamee fi 4 ammoo akka madeessan himameera. Waraana kana laalchisuun gama naannoo Oromiyaa irraas ta'e bulchitoota godinaa irraa dirmannaan tokko akka hin taasifamnes gabaafameera. Maqaan Oromoota guyyaa dheengaddaa wareegamanii Isaaq Bonee Nagoo Dhaqaboo Gobanaa Qorxixxee Dhukkaallee Gobanaa Jaburee Jiloo kan jedhaman yoo ta'an maqaan Oromoota madaanii Galgala Waaqoo aanaa Galaanaa ganda Ceekataa irraa Ayyaalaa Abarraa aanaa Galaanaa ganda Ceekataa Qorattee Dullachaa aanaa Galaanaa ganda Booree Deegguu Gammadee aanaa Galaanaa ganda Shamollee irraa akka ta'an gabaafameera. Qaamonni mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma nageenyaa hawaasa keenya irratti xiyyeeffannoo gahaa kennaa jiran jechuun komiin bal'aan irratti dhiyaataa kan jiruu fi mootummaan ammatti dhimma nageenyaa fi ajjeechaa hawaasa keenya irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf akka hojii qabatamaa hojjetu jabeessinee dhaammanna jechuun jiraattonni dubbataa jiru. Hawaasni Oromoo uummata keenya roga hundaan dhiigni isaa dhangalaafamaa jiruuf akkuma duraa sanitti akka dirmattaniifis dhaamataniiru. Akkasumas waxabajji 11 bara 2018 guyyaa kaleessaa godina Harargee Lixaa aanaa Meessoo iddoo bareeddaa jedhamutti ganamarraa kaasee hanga galgalaatti loluu poolisiin naannoo Somaalee uummata nagaa irratti lola bantee lubbuu nama 3 galaafattee jirti. Maqaa ilmaan Oromoo wareegaman 3 Abdallaa Musaa Bakar, Ibrahim Habibii fi Abdallaa Waaqoo akka ta'an gabaafameera. Hawaasni naannichaa gubbaa jiru nuuf birmadhaa jechuunis dhaammatanii jiru. Odeeffannoo magaalaa Naqqamtee irraa arganneen guyyaa kaleessaa waajjira fayyaa hospitaala Wallagga Bahaa gubachuun isaa beekameera. Akka geggeessitoonni waajjirichaa jedhanitti balaan ka'umsa kanaa hin beekamne kan jedhu yommuu ta'u jiraattonni gama isaaniin ammoo balaan kun geggeessitoota waajjirichaan kan qindaa'edha jedhu. Gochaan kunis kan raawwate ragaalee darbanii balleessuu yaadame akka ta'e beekameera. Balaan kunis kan eegale lafa kompiitarri ragaalee qabatee jiru akka ta'es hawaasni magaalichaa dubbataa jira. Gubachuun waajjirichaa akka shakkamaa jirutti itti gaafatamaan duraanii aangoo irraa kaafame obbo Olqabaa Beenyaa ragaalee barnoota foorjidiin ogeessota hedduu qacaree jira shakkii jedhudha. Kana malees qarshii ijaarsa gamoof ramadame tajaajila barbaadamurra guutummaatti osoo hin oolchiin qisaasamee jira. Akkasumas meeshaalee gargaarsaa fi bittaan argaman irra jireessi isaanii faayidaa dhuunfaa isaa irra oolfatee akka jiru keessa beektonni dhugaa ba'aa jiru. Waan kana ta'eef malaammaltummaa fi qisaasa raawwataa ture dhokfachuuf falli jiru gubuu akka ta'e qaacceessuun nama hin dhibu. Kanaafuu ragaalee gubatan kana argachuuf biiroo bulchiinsa godinaa fi siivil sarvisii Oromiyaa, biiroo fayyaa Oromiyaa fi isteekhooldaroota isaanii irraa barbaadu akkasumas qaama galgalcha ta'ee fi qabeenya ergee fi biteerraa koppii godhamee qorachuun rakkoo uumame irra gahuu yookiin yakka raawwate qulqulleessanii seeratti dhiyeessuu akka danda'amus hojjettoonni hospitaalichaa fi hawaasni magaalaa Naqqamtee dubbataa jira. Gama biraan waxabajji 11 bara 2018 Shawaa Lixaa aanaa Dirreen Cinniitti sababa haaromsaatiin uummanni aanichaa kaabinoota rakkoo qaban kaasee kan ofiitti amane dhaabuma Oppiidoo keessaa filatee ture. Haa ta'u malee Oppiidoon godina Shawaa Lixaa murtii uummataa diiguun kaabinoota uummataan jibbamanii yookiin hattuu fi saamtuu kan uummanni ofirraa hari'atee turetti aangoo kennuun aanicha rakkoo hamaa keessatti deebistee jirti. Sababa kanaan guyyaa roobirraa kaasee hanga jimaataatti gabaa lagachuuf haalduree xumuranii akka jirantu dubbatama. Kanumarraa ka'uun poolisiin Oromiyaa ammoo uummata doorsisuuf yaalii akka godhaa jiranis beekameera. Oppiidoon maqaa haaromsaa ofiin jedhu kaabinoota uummanni jibbe hojiitti deebisuunsaa aantummaa uummataa dhabuu isaanii kan argisiisu akka ta'e jiraattonni naannichaa ifoomsaniiru. Gaaffii uummataa deebisanii garee hattootaa seeratti dhiyeessuufis ta'e hojiirra dhaabsisuuf fedhii hin qaban jechuun uummanni aanichaa akka himataa jira. Waxabajji 11 bara 2018 icciitiin Oppiidoon qeerroo leenjistuuf saaxilamee jira. Oppiidoon ijoollee gurra ta'an yuunivarsiitii keessatti Oppiidoo waliin hojjetaa turan maqaa qeerroon aanaa tokko nama 6 leenjii kennaa jiru. Kana booda kaabinoota moofaa waliin aangoon akka kennamuu fi tiim lammaa waada galanii jiru.
Qeerroon forjidii ta'an kun kana booda maqaa qeerroon kaabinee akka ta'an odeeffachaa jiru. Adeemsi kun qeerroo Oromiyaa dhugaan qabsaa jiran diiguuf kan karoorfamee fi qeerroo hunda oppidoo jala galchuuf yaadame akka ta'e ni beekama. Ji'a kanaa eegalee qeerroo Oromiyaa hunda durgoon federaala irraa ramadamee leenjiin eega qeerroof kenname booda warreen garee oppidootaan keessaa filachuun oppidoo moofa waliin ijaaranii oppidoo suphuuf akka deemaa jiran qeerroon jala bu'ee hordofaa jira. Osoo manni keenya daangaarraa dhumaa jiru walgahii dhoksaan teechisanii ergama aangoof bolaluuf qeerroon sobaa kun akka leenjii ba'e uummata amansiisuufis dirqamni kennamaafii jiraachuun saaxilame. Oduu tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo WBO Waxabajji 5, Waxabajji 8 fi Waxabajji 9 bara 2018 gidduutti waraanni bilisummaa Oromoo godina dhihaa tarkaanfii bakkoota adda addaatti humna diinaa irratti fudhateen loltoota 167 ol hojiin ala gochuu ajajni waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa beeksise. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa Jaalkumsaa Dirribaa gaaffii fi deebii sagalee bilisummaa Oromoo waliin godhan keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa Waxabajji 8 bara 2018 halkan keessaa sa'a 4 walakkaatti qubsuma waraana wayyaanee magaalaa Gimbiitti argamu weeraruudhaan diinarraa 17 ajjeesuun 12 ammoo madoo taasuu ifa godhan. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaatti fufuun borumtaasaa Waxabajji 9 bara 2018 ganama keessaa waraana wayyaanee konkolaataa waraanaa Oraalii 2 atoobisii 1 fi konkolaataa xiqqaa Sireeffii jedhamtuun sosso'aa turan bakka addaa waloo yaatii jedhamutti haxxeedhaan haleelee miidhaa guddaa akka irraan ga'e ifa godhaniiru. Tarkaanfii haxxee kanaanis loltoota wayyaanee Oraalii 2 irra turan lakkoofsaan 120 ta'an guutummaatti barbadaa'uu fi kaanis madeeffamuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa Jaalkumsaa Dirribaa gaaffiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo waliin godhan keessatti beeksisaniiru. Waxabajji 5 bara 2018 gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa gaara Abbaa Seenaa bakka addaa Qorkaa jedhamutti waraana gaazii haleeluudhaan 7 ajjeesee 11 ol ammoo madeessuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa Jaalkumsaa hubachiisaniiru. Haaluma wal fakkaatuun Waxabajji 11 bara 2018 godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaatti waraanni bilisummaa Oromoo qawwee ergamtoota diinarraa fuudhee waraana bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Haaluma kanaan qawwee kilaashiin 7 ergamtoota wayyaanee harkaa waraana bilisummaa Oromoon booji'ameera. Waxabajji 9 bara 2018 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa keessa socho'u godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa keessatti ergamtoota wayyaanee harkaa meeshaa hiikkachiisee daantaa bilisummaa Oromoof oolchee jira. Magaalaa Gabaa Dafinoo keessatti kan argaman ergamtoonni diinaa maqaan isaanii Tolaa Dinqaa dhimma nageenya duraanii, Dammaraa Margaa waajjira nageenyaa keessa kan hojjetaa jiru, Alasaan Hajii Mustafaa dhimma nageenyaa keessa hojjetaa kan jiru, Zakkaariyaas Paawulos dhimma nageenyaa ganda Duwwaa Lamaa, Shuggaa Ayyaanaa Abbaa Gandaa Duwwaa Lama, Waajjira Birkii waajjira nageenyaa keessa Abduu Bushaa kantiiba magaalaa Gabaa Dafinoo. Namoota kana wayyaaneen meeshaa hidhachiiftee qabsoo bilisummaa Oromootti gufuu akka ta'aniif waan ta'eef meeshaa diin hidhachiisa kamiyyuu gara fuulduraatti bifuma kanaan galii ta'uun kan itti fufu ta'us waraanni bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaa beeksisee jira. Tarkaanfii biraan humni addaa garee Sonsaa Abbaa Torbee Dambidolloo Galgaladaa tarkaanfii kaampii waraana wayyaanee kan ganda Duwwaa Torbatti argamu irratti fudhachuun addeeffameera. Tarkaanfii kanaan yoo xiqqaate loltoonni diinaa 15 ol hojiin ala gochuun waraanni magaalaa baqattee kaampii akka seentes beekameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qabadhe dhiyaadhe hanga ammaatti ture. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 17,840 irratti kallattiin isiniif darbaa jirudha. Oduu kan sin dhageessise jaal michuu lammii ture horii buli jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophiitti aanutti sin dabarsa. Ammas waliin turaa. Ijoollee biyya keenya
gerar nanjettu meka'ee gerarurre damsa dabarfadurre sabab sababiin hima ijoollee xiqqaannaa dhaggeeffadha guddaannaa qalbeeffadha sababiin bunan filloo ijoollee jabanaa galaafate sababiin hawaannisa midhaanuu galaafate sababiin goobanticha goota koo galaafate kan kaleessaatu jennu narras nu toppaafate maluma malaan gorsa amma kaataaf yaadate Yagarreen biyya keenya yaa walalii biyyaa jorgo hangafta abbootii keenya morma sittiin qalleere waggaa bara dheeraadhaaf koloo sittiin galleerre akkuma namaa qonnee keenya maaf badee laata warra beelaas maaf taane meekuma namaa lollee mirga keenyas maaf dhabne nu maal yakkine laata nagaa keessa fokottee rurroftee dhibbee taate beeloftee biyyaa baate muratii mataa gaafa Oromiyaa seente dinnichaan kaakuu seete muuziifaa dhadhaaseete kan afaan mi'eeffatte kunoo gaaloo kakatte Oromoo maa calliftee sangaa fardaa dolloome utaalcha gaafa turre ilma namaa gabroome boo'icha gaafa turre bo'an bilisoomuurre yoo bosona deemanii wabootti makaatanii gaafas kan dubbatanii gaafas kan jognoomanii gaafas kan niroomanii utuu finyoon hin jirre ijoollee finyoo dheeraan hin jirre maaltu muka yaabbata damma nyaachuuf abdata utuu seenaan hin jirre yoo namaaf tof yaadata eenyummaa isaan naadata adaraa yaa Oromoo koree dhaabbadha galmee seenaa qoradha namni seenaa isaan beenne bishaan gabatee irraati gara argetti jaallata utuu ka garaa kootii biikoo Oromiyaa harrumaa beleessomti akka garaa taaree markaan galaa taaree yeroo sheettura malee bilisoomu tolaaree Qondaalota waraanaa fi tikaa yakka raawwatan badhaasanii geggeessuu fi iddoo wal jijjiiruun haaromsa waraanaa fi tikaa taasifna jechuun uummata gowwoomsuu yaaluudha. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo. Mootummaan Itiyoophiyaa waxabajji 7 bara 2018 miseensa TPLF yookaan wayyaanee waggaa 17 ol ajajaa ol aanaa yookaan chief of staff waraana biyyattii ture Jeneraal Saamoraa Yuunus meedaaliyaa waraanaa sadarkaa olaanaa badhaasuudhaan sooroma baase. Bakka isaa miseensa TPLF yookaan wayyaanee kan biraa waggoota 27 dabran waraana sirnichaa keessatti sadarkaa guddaatti tajaajile Jeneraal Sa'aaroo Mokonnon muude. Gama biraanis mootummaan Itiyoophiyaa daayirektera maqaa dhimma nageenyaa yookaan tika biyyoolessa biyyattii jedhamaa ture miseensa hoogganaa TPLF Geetaachoo Asaffaa kaasuudhaan miseensa EPRDF kan biraa Jeneraal Mohammad Adam bakka isaa buuse. Pirezidaantiin biyyattii Dr. Mulaatuu Tashoomaa hoggaa Jeneraal Saamoraa Yuunusiin meedaaliyaa waraanaa ol aanaa badhaasuun geggeessan haasaa taasisan keessatti Jeneraal Saamoraan nama tajaajila addaa kennedha. Nama waraana biyyattii keessatti gootummaa dagaagse ijaarsa waraana Itiyoophiyaa bifa ammayyaan ijaaruu fi ol guddisuu keessatti qooda olaanaa gumaache. Nama waraanni biyyattii ergama nagaa eegsisuu idil addunyaa keessatti qooda guddaa akka gumaachu taasise kan jedhuu fi kan kana fakkaatan dubbatan. Haa ta'u malee waraanni Itiyoophiyaa Saamoraa Yuunus hoogganee yookaan ijaare jedhamu hundee irraa waraana dhaaba siyaasaa TPLF yookaan wayyaanee qabsaa'ota Tigraay irraa ijaarame ta'uu kan hin beekne hin jiru. Mootummaan dargii kufee wayyaanee yookaan adawaawiin akka aangoo qabateen aangoo ofii tikfachuuf waraana ofii riphee lolaa ture waraana biyyoolessaa Itiyoophiyaa jechuun moggaase. Addi bilisummaa Oromoo bara 1991 wayita TPLF yookaan adawaawiin waliin mootummaa ce'umsaa Itiyoophiyaa ijaare waraanni paartii tokko kan adawaawii qofti waraana biyyoolessaa taasifamuun sirrii miti jedhee falme.
ata'uu fedhii ummatootaan ala waraanni TPLF yookaan EPRDF qondaalota TPLF ilmaan Tigraayin hoogganamu waraana biyyaa jedhamee naannolee biyyattii lafoota adda addaa qabatee akka taa'u taasifame. Waraanni biyyaa duraan ture guutummaatti diigamee waraana wayyaaneen bakka buufame. Tigni biyyattiis guutummaatti hoogganotaa fi miseensota wayyaanee yookaan TPLF dirree qabsoo fi biyya keessaa turan irraa ijaarame. Har'a izii waraanaa gurguddaa afur jiran hundaa kan hoogganu jeneraalota TPLF dhalootaan Tigree ta'anidha. Qondaalota waraanaa biyyattii taarmuuda waraanaa jeneraalummaa sadarkaa olaanaa qaban keessaa parsantii 95 ilmaan Tigraay. Jeneraalota fi koloneelota dhalootaan Oromoo fi Amaara hangi xiqqaan turan iyyuu filannoo 2005 booda sababoota adda addaan kaan ni hidhaman kaan hojii irraa ari'ataman. Waraanni wayyaanee maqaa humna ittisa biyyoolessaa Itoophiyaa jedhuun caaseffame akkuma waraana mootummoota Itoophiyaa duraanii deeggarsa mootummoota alaa keessaa'uu Ameerikaan kan walitti suphamedha malee beekumsaa fi dandeettii Saamoraa Yoonuus faan akka hin taane ifa galaadha. Waraanichi takkaa waraana ogummaa irratti hundaa'e ta'ee hin beeku. Waraanni wayyaanee ijaaramuu fi meeshaan waraanaa maallaqa guddaan biyya alaa irraa bitamuu ummatoota mirga ofiif falman ukkaamsuu fi humnoota bilisummaa keessaa'uu adda bilisummaa Oromoo loluuf itti gargaaramu. Waraanichi waraana birmadummaa uummataa fi daangaa biyyaa tiksuu utuu hin taane waraana dantaa fi fedhii wayyaanee fi humnoota alaa tiksuuf ijaaramedha. Waggoota 27 meeshaa dantaa siyaasaa fi dinagdee TPLF tiksuu ta'ee tajaajile. Waraana qacaramaa yookaan maarseneerii maqaa ergama nageenyaa eegsisuu jedhuun biyyoota ollaa fi fagoo kan akka Laayibeeriyaa, Daarfur yookaan Sudaan, Abiyyee yookaan Sudaan, Burundii, Somaaliyaatti ergamee TPLF'if galii dinagdee galchuu ta'e. Uummata nagaa ajjeesi jedhamee yeroo ajajamu maaliif jedhee kan hin gaafanne waraana biyyoolessaa jechuun waraana birmadummaa uummataa fi daangaa biyyaa tiksuuf waardiyyaa dhaabbatu ta'uu kan hin beekne kan qondaaloti waraanaa miseensoti TPLF akka barbaadan asiif achi oofanidha. Bulchiinsi sirna TPLF yookaan wayyaanee waggoota 27 dabran bulchiinsa waraanaati jechuutu danda'ama. Wayyaanoti humna waraanaa dhaaba isaaniif amanamaa ta'etti gargaaramanii gaaffii uummatoota biyyattii ukkaamsaa yoo nagahan. Waraanni wayyaanee keessaa'uu Agaazii jedhamu uummata karaa nagaa hiriira ba'uu rasaasaan akka citaa gadi haamuu, hidhuu, adamsuu fi sodaachisuu hojii dhaabbataa taasifate. Yakka waraanaa uummatoota biyyattii keessaa'uu uummata Oromoo irratti raawwatame keessatti qoodi Jeneraal Saamoraa fi gaafatamaa Tikaa Geetaachoo Asaffaa olaanaadha. Warra ilmaan Oromoo mana hidhaatti guursisee kolaasaa fi kolaasisaa bahanidha. Saamoraa fi Geetaachoon miseensota TPLF gameeyyii uummata jimilaan fixaa turanidha. Jarri kun namoota yakka raawwachaa turaniif itti gaafatamuu qabanidha malee namoota bira dabraman yookaan badhaafaman miti. Wayita uummanni mootummoonni alaa jaarmonni mirga dhala namaa fi dagaagina dimokiraasii falman qondaalotaa fi aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa uummata irratti raawwatan seeratti akka dhiyaatan gaafataa jiranitti qondaalota uummata irratti yakka hamaa raawwatan kaan badhaasuun kaan muuduun maalna dhibee qofa utuu hin taane itti fufanii mirga dhala namaa dhiituuf karoora qabaachuu isaanii mirkaneessa. Sirni wayyaanee of keessatti aangoo wal jijjiiruun jijjiirraa hundee sirnaa fi caasaa mootummaa keessatti fidu matumaan qabu. Qondaaloti waraanaa wayyaanee yookaan adawaawii haaraa muudaman Jeneraal Sa'aree Mokonnanii fi Jeneraal Muhammad Adamis kanneen sirna wayyaaneef amanamummaan waggoota 27 oliif hojjechaa turan yakkamtoota waraanaati. Namoota miseensota Tigraay People Liberation Front yookaan TPLF EPRDF gameeyyii waraana keessatti gaafatama sadarkaa gurguddaa irra turanii fi uummata ajjeesaa fi ajjeesisaa turanidha. Kanaaf qondaalota waraanaa fi tikaa fedhii murna tokko tiksuuf jecha uummata jimlaan fixaa fi ficcisiisaa yoo nagahan badhaasanii geggeessuu fi iddoo wal jijjiiruun jijjiirama bu'uuraa caasaa waraanaa fi tikaa keessatti fidu hin qabu.
Adda Bilisummaa Oromoo humni waraanaa Agaazii fi raayyaan ittisa biyyaa nageenya uummata Oromoo fi saboota biroo balaa irraa buusan akkasumas caasaan tikaa wayyaanee uummataa fi mormitoota ukkaamsuu biyyattii keessatti diriirfamee jiru gubbaa hanga gadiitti diigamuu qabu jedhee amana. Ajajoonni waraanaa fi tikaa akkasumas hogganoonni siyaasaa Adawaawii waggootii 27 dabran Itoophiyaa keessaa Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo fi kanneen biroo irratti yakka ajjeechaa qaama hir'isuu fi miidhaa daangaa hin qabne adda addaa geessisan aangoo irraa bu'anii namtokkeenis ta'ee waloodhaan murtiitti dhiyaachuu akka qabanis Addi Bilisummaa Oromoo ni amana. Walumaa gala Addi Bilisummaa Oromoo dhiittaa mirga namoomaa qondaalotii fi hogganooti sirna wayyaanee uummatoota biyyattii irratti raawwatan kan akkanumaan bira dabramu utuu hin taane qaama walaba ta'een qoratamee kanneen yakka raawwatan seeraan itti gaafatamu akka qaban jabeessee hubachiisa. Qondaaloti waraanaa fi tika wayyaanee waggoota 27 guutuu uummata nagaa fixanii fi ficcisiisan oolee bula malee gaafatama seeraa fi seenaa jalaa hin ba'an. Kun ejjennoo Adda Bilisummaa Oromooti. Injifannoon uummata Oromoof Adda Bilisummaa Oromoo waxabajji 11/2018 baase. Egaan dhaggeeffattoota keenya qopheessaan sagantichaa qalbeessaa dhangi'aan ture qophii biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Ija kootu na sirba yaa ijoollee maaluman argaa laata gurra kootu na torsa maalan nagaa laata anittitu akka tonsa loltuu akka kanniisa. Loltuu akka kanniisa waboo kootu faalaata ammaa tola yoo tole yoo rabnaan abjuun tole yoo deemnaan milkiin tole harree maaliif alaaka halkanitti fakkaate hindaaqqoonis maafiyye simbirroo coocoo jette weeninis kokorrise bilisummaa farrise Oromoo wal dammassa laftee bari'uu geesse laftoo bari'uu geesse sinamanu yaarree guddaa madaadhaan gangalatte. Madaadhaan gangalatte dhukkubbii dabalatta sinamanu yaagade gurra badaan ituu keessa keembenne ituu keembenne keessummaa fuutee galtee taajjabbii dabalatta ijoollee biyya keenya ijoolleen Oromiyaa ijoolleen bahaadhiha ijoolleen kaabaa kibbaa ijoolleen bahaadhiha tokkummaadhaan qabsa. Seriin nukkubsattee lubbuu morma keessatti awwaalaaf qoqophaa. Ijoollee biyya keenya ijoollee naannoo kooti ijoollee dambii kooti ijoollee booree kooti hindaaqqoo kooti guutu kormaa koon keessaa dhabe hindaaqqoo kooti guutu kormaa koon keessaa dhabe hundumtoo alagooto. Ummata mana guutu na baon keessa dhabe waboo koon keessa dhabe waboo koon keessa dhabe. Mana falmata gada bonsa sirna bagada yoromo tokko dheedhiin taaba kee bada. Ollange bilisoonte alaabaa ishee dhaabbatte addes mirgalee bachuu akkamitti dagatte. Iyyoolee leenji bosonaa toolee. Iyyoolee abaa'oo lubee toolee. Iyyoolee ijoollee baalee jabaadaa malee ijoollee artii labsa dabartii ijoollee jimmaa dongwalee dhimmaa ijoollee dargee jajjaboo dargee ijoollee lagga jajjabaa daagaa ijoollee gujii jabaadaa malee leenji bosonaa toolee.
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aa qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agaruutti nagaan nuuf turaa. Injifannoon uummata Oromootiif gadaan gadaa bilisummaati.